Addunyaan taate nuyi injiru kinu taate moo osoo jiru kana taate moo nuyi injiru. Alwalii hirreeme osoo jiru obbubaa qabnaa eessa kaa jiru keessummaadha dhihooda dabru maal keenyee laata kan kee dabaru maal hojjenne mee waan tolu garuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت هردفتوتن برسيسا منغست أرومو أف الحمد لله أنغا كوتي غلاني كربيتي إيغا باقي جراتني يرو خنان سنگه إيغا هردفتوتن تيا فيديو راتنا كيستي حالا نمنو تكويو واتساب يدام بلوكي سنگوده مالا اتين دبسو سندسنن اسن ارگسا وان بايت كسالبات يدا سرتنا هردفاجو إيغا فكينيا فيچودا جارتي تيسنتي بليان كيسنتي يوكين فرا كيسنتي يوكين ريا كيسنتي أكاد ساتو سو ولين تبتني يو ولتم فتني بلوكي سينغو تي يوكين سينغو ده مالتين دبسو سندسنا سارجيسا أنا أردت فاجودا وان باي سالبات يدا چودا دوران درسه چود ورون حق را يوتيوب channel كي ينرجنا سبسكرايبين غورن يو جراتن أك سبسكرايب غوتن كبجان سنگافا نا چود اوكي يوتيوب channel كي سبسكرايب غورن افي چودا يوتيوب channel كي سني غلطو Egaa achi booda jechuudha yeroo hospitaala keessan galtan bakka seerchii kanarratti jechuudha barsiisaa mangista oromoo fetanii ni barreessitu achi booda seerchii kilik gootu jechuudha. Egaa achi booda akka kanaan piroofaayilii keessanii bitaa irratti kilik ni gootanii. Oofi achi booda haala kanaan maqaa kee jala sabiskiraayib fayyadu jirti diimatee irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan gama mirga irratti wanni takka ni baati kilik irratti ni gootanii ooni ni gootu jechuudha akka dafee yeroo viidiyoon asirratti poost ta'e notifikashiniin isin bira ga'ee viidiyoo kan daawwachuu dandeessan jechuudha. Kana isin gargaara jechuudha sabiskiraayib godhuuni. Egaa akka dhuftanii irratti irraa barattan irratti sin affeerra jirraa jechuudha. Okay gara barumsicha har'atti yeroo deebinu fakkeenyaaf jechuudha. Egaa waan baay'ee tokko salphaa ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf jaartii qabaa jennuuti. Fakkeenyaaf jaartiin tiyya yoo bilookii na goote jechuudha. Lakkoofsa ishii sanan saayibaan jaalladhu tokkotti kenna jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyaa kee tokkotti kenneetan achi booda saayibni kii sun maal godha? Lakkoofsa kiyyaa fi kan ishiitii kan isaatii walitti guruubii kireetii godha jechuudha. Achi booda yeroo guruubii san hidheetumaan liiftii godhatee yookiin direetti ofirraa godha jechuun anaaf eenyu tafe amma anaaf jaartii siisan qofa ta'e jechuudha. Garuu gama keessaatiin bilookii wal goonee jira jechuudha. Amma garuu kanaaf anaaf ishii qofaadha. Saayibni kee suni kan guruubii hidhe suni keessaa baafatee jira jechuudha. Egaa fakkeenyaaf amma akkuma anaaf ishii duraan wal dubbisaa turre jechuudha lakkoofsa gama keessaatiin jechuudha. Akkuma sanitti hafnee jira jechuudha. Maaliif namni biraan nu dhagahu jechuudha. Saayibni kee sun keessaa ba'ee jira. Anumaaf ishii qofa wal dhagaa jechuudha. Fakkeenya jechuudha wanni isiniif himuu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf jaartiin hin qabu jechuudha. Fakkeenyaan isiniif kaa'e jechuudha. Komentii irratti waan agartan akka hin barreessine jechuudha. Akkasii mee fakkeenya anarraa fudhadhaa jechuudha. Fakkeenya kan anarraa fudhattanii akka anaa olitti dalatan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan asirra waatsaapa sadii jira jechuudha. Tole fakkeenyaaf haa jennuti tokko kan jaartii yaadi tokko tole fakkeenyaaf kan harka mirgaa kun kan xumuraa kun kiyya haa jennuti. No yookiin tole kun kiyya haa jennuti. Inni gama mirgaa kun jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee kan YouTube channel kun kan jaartii tiyyaati haa jennu. Okay fakkeenyaaf ani isa harka mirgaa kanaa seene haa yaa jechuuniti. Okay haa seenuti. Okay haala kanaan kennu fakkeenyaaf Oromoo akka jiru kana jennuti. Tole haa yaa jechuuti. Haa yaa jennu. Hai. Tole akkatti haa jenneen jirra jechuudha. Kun haala kanaan dhufee jira jechuudha. Eessarratti dhufee jaartii siisan irratti dhufee jechuudha fakkeenyaaf. Okay kinoo kana jechuudha. Oromootti kinoo lafa yoo jechuudha. Inni fakkeenyaaf kalas bilookii agoon meete. Asirratti kilik ni goona. More kilik ni goona. Achi booda block.
achi booda block click goona jechuudha. Okay, haala kanaan block goona jirra jechuudha. Fakkeenyaaf amma of duuba deebinee yoo ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp kiyya kun kana ture harka mirgaa kana ture jechuudha. Tole irratti yaadoon nuti. Okay, amma kun akkuma argitan silatti profaayilii jira ture Oromoo app kaje kun amma sifrii ta'ee jira jechuudha. Amma kilik haa jenneen si oo biran dhufan jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennuuni. Okay, amma oomuun dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf deebinee ilaallu. Okay, amma kana hin dhufne jechuudha. Isuma silatti haa jeesani malee hin dhufne jechuudha inni amma. Tole wanni godhuu qabnu jechuudha amma. Tole kan yedduu kun kan 245 meseejii firaa qabu kun kan saayiba kiyyaa ta'a jennuti. Tole irratti kilikni goona kun amma jette saayiba kiyyaa irratti kilikni gootanii saayibni keessumaa maal godhuu qabu immoo gurubbii qaba jechuudha. Gurubbii kana asirratti kilik godhaniiti new group kana kayyuu kana kilik irratti ni gootanii achi booda eenyu feenyu wal jedha Oromoo app and Oromoo technology achi booda wanni kana irratti kilik ni gootanii achi booda fakkeenyaaf yaalii jennee barreessinu yaalii. Okay. Okay, haala kanaan barreessinee gurubbiin kireessitee jira jechuudha. Okay. Amma gurubbii kana keessa hin jira. Anaa fi jaartitiyyaa nama saayibakii jechuudha. Ofiisee kun amma. Tole. Amma maal godhuu qaba jechuudha. Saayibakii kana jechuudha. Amma kan gurubbii kan hidhee kan 245 irra jiru kun jechuudha. Inni maal godhuu qaba amma? Gurubbii kana keessa dileetti godhuu qaba ofirraa jechuudha. Liifti ta'uu qaba. Tole liifti godhuudhaaf asirratti liifti godhan. Tole. Liifti haa nuti ofirraa balleessuun jechuudha akka dileetti. Okay, amma saayibni kiyya amma dileetti godhee keessaa ba'ee jira jechuudha. Amma tole WhatsApp kiisan irraa dhaqu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo isa kiisan irraa dhaquuti. Okay, haala kanaan dhaqeetiin jira jechuudha. Tole amma yoo ta'e irratti kilik godhu kun yaalii kajoo kun gurubbiin uumamaadha jechuudha. Saayibni kiisuun amma dileetti keessa ta'ee jira. Amma eenyu tafee anaa fi jaartii kiisan qofa tafee jechuudha. Gurubbichi anarratti adminii ta'ee jira jechuudha. Yeroo manni liiftii ta'e. Tole fakkeenyaaf amma hayaa jennuun amma gaa gurubbii kana keessatti hayaa jiruuti. Eenyu feenya akka wal qunnamuu danda'u jechuudha. Okay, haa jennee jirra jechuudha. Tole amma jettee dhannee WhatsApp san irra dhannee ilaallu. Kanarratti jechuudha. Inni an hayyee sun dhufee jira jechuudha. Akkuma argitan kun Oromoo maaltu hayyee Oromoo teknooloojii san jechuudha. Isiniif galee eenyu kana keessa jiru anaa fi jaartii san qofa. Gurubbiin kun yeroo saayibni kiyun sun dileetti yookiin liiftii godhatee ba'e anarratti adminii ta'a achirratti adminii ta'a jechuudha. Fakkeenya jechuudha wanni isiniif nutti dhufu. Egaa haala kanaan wal qunnamuu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee tokko salphaa ta'edha jechuudha. Waan baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha akkasuma. Kanaaf akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa viidiyoo tana share godhuudhaan akka wal biraan geessan kabajaan isin gaafanna. Galatooma waan hordoftaniif barumsa biraatiin walitti deebinutti jiraadha.